Ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Akkam jirtu nagaadha? Nagaa galataa waaqayyo. Miidiyaa irraatii arginee dhufne harmee Bassuu Fiqaadedha. Meestii haala akkamitti akka jiraattanii haala keessanii nutti maxxanee. Haalli mucaa kanatti guddisaa jiru jalqaba utoo dhukkubin dura mana namaa keessa deemee kan hojjechaa ture. Naa biddeenan tolchaa ture mana nyaata namaatiif jechuudha. Nama isaati kaasee amma immoo ergasii xiqqoo ishii sababii qorraa halkan ka'ee biddeen tolchuu qorri na rukute irraan kaaseen dhukkuba sombaa godhadhe. Sana booddee isaan dura mucaa kana da'ee naannoo 6 qabame. Gara waggaa 3 wayii akkasuma dhukkubee isa booddee immoo isa dadhabnaan hojii humna qansiraa jalqabe. Isas immoo yeroo tokko yeroo argadhan humna kun mana hojjedha. Yeroo tokko biddeen mandaraa deemee nan tolcha. Yeroo immoo hojii humna argadhus gimbanyoota jalan hojjedha. Mucaa kana haala kanaan guddisaa. Inni immoo erga amma jabaatee ergii miidiyaa irratti TikTokii jalqabee namoonni garaagaraa waamu yeroo waaman bakkee mobaayilii waliif gaddeemee abbuma argitu laataaf birrii. Kan toleefis kan tole 50 100 kennaaf akkuma namni kenneefitti birrii sana immoo keessaan balleessu. Fidee dhufee natti laata waan mana keessaa yeroo inni biddeen bitee baatee dhufu jira mucaan kun. Xinnoodhuma isaatii kaasee iyyuu gargaarsa biraan qabu. Anumatu faana rakkatee bakkaadhaas bakka abbaas bu'ee faana rakkatee guddisaa jira. Yeroo namni akkasitti fiizikaala koo laalu namaaf fayyaadha garuu keessi koo fayyaan qabu. Manni mana kiraatiin ulfaata. Birrii 1,000 gara kanatti xinnoo ishee wayya magaala keessa immoo ulfaata. Mucaan TikTokii hojjetaa birrii qabdi birrii gahaa qabdi firoon namti illee birrii qabdi ishiin birrii nyaatti naan jedhu. Mucaan akkasitti hojjetaa maal dhabde ishiin naan jedhu. Akkaataan nuti jiraannu yeroon qarshii argadu anumatu waatee kuffisa. Yeroon ammoo yeroo gabuu bulus jira yeroo arganus jira. Suutuma yeroo argannu wanta itti fayyadamu. Yeroo dhabnu immoo agabuu keenya bula. Yeroo dhukkubsattu yeroo sanatti ragaa. Akkana TV fa'i hin qabnu. Omaayyee akkuma sana waaqni nu gargaaree waan mateeyyuu arganna malee. Maatii kommoo rakkiseetu anammoo kompiitara na godhe. Yeroon wanta na kennaa jedhuuni maqaa abbaa kee natti jedhadhuun. Yeroon ijoollee waan tokko boo'inishu abbaan namoonni maatii isaanii ijoolleedha waan garaagaraa ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Waan adda addaa yeroo bitanii rakkina guddaa keessa jira. Yeroon immoo mana hojjetaa deemuuti. Yeroo isaanii mana hojjetaa deemanii wanti bitatanii maatumti koo yeroo argatan bilii 10 manaa kennan bitaan wanti itti bitatan yoo waan qabdaniis na gargaaraa kanatti jabatina. Kanan jedhus immoo kanuma akka namoonni TikTok irratti na ilaalan miti. Ani garuu kan koo seexana kamtuu dadhabee asiinis kalaanatti cufuuf deemu lakki ganda bars hin cufu tole ka suutuma jennee reeggannaa jedhan. Laamee haadha Bassuu nuni garee ati samaa jedhamna akkuma sila sitti hime namoonni biyya alaa fi biyya keessa jiranii namoota akkas rakkina keessa jiraniif akka gargaaruuf maallaqa nutti erguu jechuudha. Kuni qarshii 30,000dha. Maallaqa kana kan ergee namoonni maqaan isaanii akka dhahamuu hin barbaanne namoota 3tu qarshii 10,000 namootuma rakkatan biraan ga'aa jedhanii nutti erganii immoo maallaqa kana isiniif finne jechuudha. Galatooma waaqayyo sinaa eebbisu. Warri nu gargaaranis waaqayyo isaanii eebbisu. Lafa isaan hir'isanitti waaqayyo isaaniif haa guutu. Isinis immoo bakka dadhabbii keessa waaqayyo bakka isin hir'istanitti isiniif haa guutu. Nama gargaaru sinaa taasisu akkasuma waaqayyo. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Kan waaqayyo eebba waaqayyo caaluun hin jiru. Obboleessa koo lammis baay'een isa galateeffadha. Erga isa faana mucaan koo hojjechuu jalqabee jijjiirama hedduudha kanan arge. Bassuu koo kono harmee kee fi birrii 30,000 kennineef irratti meeqa kennineef
eebbifaman jedha. Waan nagadamus qabaatan isanii waan nagadamu. Waan ijaarsaa jirtan immoo waan ijaarachaa jirtaniif immoo ittuu galataan isiniif haa dhaabbatu. Ammanu. Gammaddeetta. Wanti hundumtuun darbaa akka irraa kana miti ati nama guddaadha. Umurii kanatti akkasii yaaduu wanta guddaadha. Harmee keetii sin darbaa siifis sin darbaa. Namoonni viidiyoo kana ilaalan immoo sin gargaaru sababii ta'eef nuyi isin bokkee jirraa jabaadhaa.